Akkama ooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa irra deebi'uun baga ayyaana irreechaa geessanii baga of koltanii galtanii ayyaana kanarratti sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan dargaggoota jagnummaadhaan sodaa owwaalanii Finfinnee irratti handhuura Oromiyaa irratti sodaa tokko malee bakka waraanaan marfamanii jiranitti sagalee uummata keenyaa dhageessisan hundaaf galata guddaan qaba. Kabajaa guddaatu isaaniif mala uummanni Oromoos jara kanaan hamilee jabaachuu qaba jechuudha. Yerootti qabsoon Oromoo diinaan akka waan takaalameetti akka waan ukkaamfameetti yaadamaa jiru keessatti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti akkuma arginetti jechuudha. Sodaa tokko malee qeerroon Oromoo qarreen Oromoo sagalee uummata Oromoo irraa dhagahamuu qabu addunyaatti dhageessisanii milkaa'aniiru jechuudha. Miidiyaaleen addunyaa waa'ee irreechaas haa ta'u waa'ee Itoophiyaa gidduu kana gabaasaa jiran hundi mormii ayyaana kanarratti dargaggoonni Oromoo akka sagalee Oromootti dhiyeessan kana mata duree guddaa godhanii irraa dubbachaa jiraachuun waan hedduu nama gammachiisuuf kun injifannoo siyaasaa Oromoo agarsiisa jechuudha. Kana ergan jedhee booda yaalii kanarratti wanta kana ukkaamsuuf humni abbaa irree yaalii godheeraa Finfinnee irratti nama keenya tuquudhaaf waan sodaateef qaba. Sababni isaas rakkoo guddaa yeroo ammaa humnoota gurguddaa addunyaa kana wajjin seenee jiru irratti yoo waa tokko ammas jeequmsa kanarratti tarkaanfii waraanaa fudhate, tarkaanfii humnaa fudhate balaan itti buutu jabduu kan humna isaatii ol ta'e yookiin immoo shaffisaan kufaatii isaa kan ariifachiisu ta'uu waan hubateef akka waan Oromoo wajjiniin nagaa qabutti akka waan mootummaa demokraatawaa ta'e tokkotti akka waan sagalee faallaadhaaf obsa qabu tokkotti darbuu isaa ilaallee dogoggoruu hin qabnu jechuudha. Qabxii kana nu hubachiisuu barbaada. Kana otoo ta'e ayyaana horaa sadii irratti arra namni hirmaatu hin dhorku ture. Bakka hedduutti dhorke namoota qophaa'anii guyyaa sadi dura hoteela qabatanii Bishoftuu seenanii kunoo ayyaana kanarraa dhorkaman hedduutu na dubbise jechuudha. Kanaafuu mootummaan kun mootummaa Oromoo akka hin ta'in irreecha kaardii siyaasaa godhee kan itti fayyadamaa jiru ta'uusaa malee dhugumatti duudhaa Oromoof kabajaa qabaatee akka hin taane kanarratti hubatama jechuudha. Kanaaf wanni asirratti dhaamu guddaan dargaggoonni Oromoo Finfinnee irratti sagalee kana dhageessistan ganda keessanitti yeroo galtan waan lama tokko of eeggachuu qabdan viidiyoo keessan waraabbatanii harkaa qabanii suuraa keessan beekanii bakka hundatti adamsanii isin qabuu danda'u jechuudha. Ammallee nama hedduutu qabamee jira. Kanaafuu yeroo hundumaa eeggannoo akka hin daganne isin yaadachiisuu barbaada. Kan lammaffaa sagaleen cimaan Finfinnee irratti addunyaa dhaqqabe kun gandatti galee akka ukkaamamee hin hafne. Wanni guddaan isa kana. Dargaggoonni Oromoo gandatti haftan illee kan ayyaana irreechaa irratti hin argamin Finfinnee irratti yookiin horaa sadii irratti illee hin argamin kanneen argamtanis yeroo gandarraa dhuftan hundatti deebitan sagaleen mormii kun jabaatee akka itti fufurratti waan isinii danda'ame hunda gumaachuu qabdan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isaatiin waan danda'u haa hojjetu hojjetaas jira. Yoo dandeessan waraana kana wajjiniin dhaabbattanii tarkaanfii humnaa tarkaanfii mootummaa kana dafee lafaan ga'u fudhachuudha qabdanii. Ta'uu baannaan ammoo akkuma amma Finfinnee irratti mul'ate kana sagaleen mormii uummata Oromoo deebi'ee finiinuu danda'uu qaba jechuudha. Kana malee furmaata biraa hin qabnu. Wantan kana jedhuuf guddaan maali? Nagaa jibbeetii miti. Uummanni keenya sabatiinsaan tasgabbiidhaan hojjetatee nagadatee qotatee badhaadhee jiraachuusaa hunda keenya barbaanna jechuudha. Hafuura akkasii fiduudhaaf ammoo dura sirna cunqursaa gadi nu owwaalee owwaalcha keenya irratti mana ijaarrachaa jiru kana ofirraa buusuun dirqama jechuudha. Guyyaa borii wiixata boruu jechuudha. Olaantummaa sirna Oromummaa irratti ijaarame ka sirna Minilik gadhaabutu ijaaramee diggisii guddaadhaan eebbifamuuf deemaa jira. Kun Oromoodhaaf ergaa guddaa dabarsuu qaba. Mootummaan bor faarfamee diggisiidhaan bakka obbo Isaayyaas Afawarqii irratti argamanitti labsamuuf deemu kun mootummaa Oromoo akka hin ta'in hunda keenyatu beeka. Sababni isaas filmaanni odeeffamu kan
filmaata sana booda sagalee ummataatiin filamnee mootummaa taaneerra jedhame kun keessatti Oromoon akka qooda hin qabne hunda keenyatu beeka. OPDOnis ija ashaboon dhiqatanii sirriitti beekanii kana jechuudha. Ija ashaboon dhiqatanii haalan malee ifatti beekan. Kanneen dhaabota Oromoo ta'an bebbeekamoon Oromoodhaaf waggaa 30, 40, 50 wareegama gurguddaa kafalan mana hidhaatti naqamanii ergamtoota diinaatiin filannoon geggeeffamu, diraamaan Oromoo irratti hojjetamu, mootummaa Oromoo gadhaabuu hin danda'u. Awwaalcha Oromoo irratti mootummaa halagaa, mootummaa sirna Minilik faarsu gadhaabuutu raawwatamaa jira jechuudha. Kanatu irriba namaaf hin kennine. Kanatu obsa namaaf hin kennine. Kun dubbii laaftuu miti yaa jara keenya. Diggisiin kabarchaachaan guyyaa borii kun Oromoodhaaf mardoodha malee gammachuu miti. Keenya gammachuun bakka lama jirti. Tokko gaafa qabsaa'onni keenya siyaasaa mana hidhaa naqaman hidhaa keessaa gadi yaafamanii namaan walqixxee bilisummaan isaanii eegame yaada isaanii ibsatanii uummata isaanii taliguuf mirga argatan tokko injifannoon keenya gaafasi. Lammaffaa humni keenya waraanaa kan carraa biraa dhabee filmaata biraa dhabee qawwee qabatee bosonatti galuuf filate kun injifatee galee biyya abbaa isaa irratti mataa ol qabatee abbaa biyyaa ta'ee bulchiinsa siyaasaa biyya isaa keessatti qooda isaaf malu qabatu sanatu injifannoo Oromooti. Kanarraa kan hafe wanni dibbeen sobaa tumamu hundi Oromoo dhugaa ta'e, qabsaa dhugaa ta'e Oromoo garii mana hidhaatti naqanii, garii dirree siyaasaa keessaa baasanii bosonatti galchanii, garii immoo ajjeesanii, garii immoo sodaadhaan ukkaamsanii afaan qabanii irratti iskistaa tumanu kun Oromiyaarraa dhaabbachuu qaba. Oromiyaan mootummaan qabdu yeroo ammaa kanatti. Oromiyaan mootummaa akka hin qabaanne kan godhe immoo OPDOdhaa fi gooftota isaanii Izeemaadha. Fi sirna Eertiraati. Jara kana jechuudha. Jarri kun gaafatama jalaan ba'an. Sagaleen Oromoo ukkaamamee Oromiyaa keessatti abbaan biyyummaa Oromoo sarbamee OPDOn kaleessa waggaa 27 warra kaabaa wajjiniin uummata keenya ajjeesaa fi dhaabaate arra maaliyaa jijjiirrattee warra nafteenyaa wajjiniin Oromoo ukkaamsuudhaan mootummaa jaarratte mootummaa Oromoo ta'uu akkamitti dandeessi? Kanaaf gaafachuu qaba namni keenya jechuudha. Kanaaf amma gaaffiin ariifachiisaan Oromoo irraa eegamu guddaan hidhamtoota siyaasaa keenya hatattamaan nu hiika jechuudha. Kan ammoo kadhachuu miti. Karaa lamaanuu qabsootti jabeessuudha. Tokko karaa waraanaa qabsoo deemaa jiru jabeessuudha. Kan lammaffaa karaa nagayaa akkuma fakkeenya dargaggoota keenya jagnoota keenya guyyaa lamaan kana Finfinnee irratti agarsiisanii kanatti ganda Oromiyaa hundatti qabsoon deebi'ee gad dhaabbachuu qaba. Kadhannaadhaan wanni keessaa baanu hin jiru. Carraa guddaa qabna jara keenya carraa kanatti fayyadamuu danda'u qabna. Carraan nuti qabnu addunyaan warri mootummaa addunyaa kana naannessu gurguddaan sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti gad dhaabbataa jiru kana didaniiru jechuudha. Kanaafuu addunyaa wajjin dhaabbachuu barbaachisa. Namoonni keenya daayaspooraas sagalee Oromoo biyya keessaa yeroo irraa yerootti hawaasa addunyaatti dhageessisuu barbaachisa. Biyya keessattis akka waan wanti hundi nuu guutamee jiru, akka waan mootummaan kun Oromoo ripireezent godhee dantaa Oromoo tiksaa jiru tokkotti afaan qabannee buluun hin ta'u. Cal jenna taanaan warri qawweedhaan gara kaabaatii lolaa jiru kun gaafa cabsanii dhufanii Oromiyaatti seenan jarrillee akkuma kaleessaa boriif nu kajeeluun hin oolu haqa kana beeka. Hin lolannu taanaan, hin falmannu taanaan, sagalee keenya ukkaanfannee teenya taanaan, qoqqoodamna taanaan, kan arra mataarraa nu shubbisaa jiru qofa otoo hin taane, kan kaleessa ofirraa qabsoodhaan buufnee boras deebi'uu barbaadullee ammas tooftaadhaan Oromoo bulchuun hin danda'ama jedhee akka inni of amansiisu goona jechuudha. Kana kan gochuu dandeenyu callisuudhaan. Ba'aa dhufu hundumaa baachuudhaan. Kan haadha koo fuudhu hundi abbaa kooti jechuudhaanii eenyunu akka nu kajeelu, eenyunu akka nu dhiiteen bulchuudhaaf onnee horatu godhaa jirra jechuudha. Kanaaf Oromoon hundi jagnoota dheengadda guyyaa kaleessa dheengaddaa Finfinnee irratti dhiirummaa jagnummaa isaanii agarsiisan sana dhaaluu danda'u qaba. Kun nama 20 yookiin 200-300 qofaaf kan dhiifamu tun taane Oromoon miliyoonota hedduutti lakkaa'amu hundi
jagnummaa akkasii sana dhaaluu danda'uu qaba. Kun Oromiyaa keessatti yoo gad dhaabbate eenyuun nuun kajeelu. Sirni nafxanyaa amma nurratti gad dhaabbataaru kunis hin danda'u. Kabor nu kajeelus abbaa fedhe yoo ta'e akka inni abdii nurraa kutatu Oromoon kana booda hin danda'amu. Kana booda Oromoo akka fardaatti fe'annee deemuun hin danda'amu jedhee akka harka kennatu kan gochuu dandeenyu jagnummaa keenya fakkeenya ilmaan Oromoo qaqqaalii guyyaa lamaan kana Finfinnee irratti agarsiisanii sanaan hundi keenya iyyuu yoo talii gamne jechuudha. Kanaafuu diggisii guyyaa borii kun Oromoodhaaf mardoodha. Oromoodhaaf gadda malee Oromoodhaaf injifannoo miti. Injifannoon Oromoo mana hidhaa jira. Injifannoon Oromoo bosona jira. Jagnoonni Oromoo lamaan bakka kana jiru. Oromoon kan haqni isaa ifa bahu, kan dubbiin isaa dhagahamu jagnoota isaa kanaan lamaaniin malee ergamtoota sirna diinaatiin miti. Afaan Oromoo mimmi'aawa jechoota babbareeda dubbatanii Oromoo cabsuun kana booda akka hin danda'amne Oromoon itti himuu danda'uu qaba. Namoota isa kajeelan hundumatti. Akkasiitii jara keenya akkuma dheengaddas jedhee hedduu galatoomaa warri dheengadda yaada kiyya kana sheer gootan Facebook irratti. Ammas akkuma dheengadda ta'e sanatti yaada kiyyaa akka uummataan naageessan abdiin qabaa. Facebook koo akkuma jedhee lachuu peejiin kiyyas Facebook Yaayaa Bashiris boruu barraaqaa akkuma lamas waan na jalaa ugguramee jiruuf sababa kanaaf jechan dirqamee gara kanaan haalan hin jaallanneen as bahee iddoo kanaan dubbachaa jira. Kanaafuu yaada kana garuu dabarfachuun nirra jira dirqama waan ta'eef rafee buluu waan hin dandeenyeef yaada kana liqinfadhee taa'ee irribanna qabuu hin danda'u. Maaliif qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kafalle. Ani jireenyan biraa jiraadhee beekuu hin qabu akka mataa kootiitti jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya harka diinaatiin injifannoon nuti ilmaan kuma meeqatti wareegnee arganne har'a salphaatti ija keenya duratti alagaadhaan yeroo butamu alagaan ittiin shubbisee ittiin diggisii tolfatee awwaalcha injifannoo Oromoo irratti yeroo ililchu Oromoon akkamitti rafee bula? Kun akkamitti irriba namaa kenna? Kana jechuudha. Carraa arganne hundaan hin dubbanna amma lubbuun nu keessa jirtutti jechuudha. Eenyuun nu callisiisuu hin danda'u. Barri bara teknooloojiiti karaa hedduu dubbachuu dandeenya jechuudha. Karaan tokko yoo uggurame karaa biraa dhufnee dubbanna. Nu callisiisuu hin danda'an abadan. Abdii amuratan. Kanaati hedduu galatoomaa waan na caqasitaniif yaada isinitti hin dheeressu. Oolmaa guyyaa boriitiin xiiqeffannee ooluu qabna kan jedhudha dhaamsi koo dhuma ni guddaan. Xiiqeffannee ooluu qabna. Wanni bor ta'u guyyaa borii kana diggisiin guyyaa borii kun bakka Jawaar Mohaammed fa'aa itti hidhamanitti, bakka Jaal Daawud Ibsaa fa'aa itti ukkaanfamanii sagaleen isaanii dhabametti namni biyya ollaa, mootummaan biyya ollaa Finfinnee irratti dhufee diggisiidhaa fi iskistaadhaan lafa nutti dhiitee yeroo galu akka Oromootti nu dhukkubuu danda'uu qaba kan jedhudha dhaamsi kan koo. Kana keessaa ba'uuf ammoo qabsoo karaa lamaanii jabeessuudha. Dirree waraanaatti qabsoo deemaa jiru jabeessuudha sadarkaa duraatti. Kan lammaffaa hidhamtoota siyaasaa keenya waan fedheena ta'u qabsoofne karaa nagaa ta'u karaa waraanaa ta'u hatattamatti hiiksisiisuu danda'udha. Kun namni dhiiga Oromoo qabu qofa otoo hin taane namni haqni ilma namaa itti dhaga'amu hundi haqa kana wajjin dhaabbachuu danda'uu qaba. Eenyuun waa balleessee miti ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran kun badii tokkollee balleessaniiti miti. Haqa Oromoo qofa waan dubbataniif hidhaman. Odoo isaan mana hidhaa jiranuu nyaannee dhugnee bashannannee diggisii nyaannee gammachuudhaan jiraachuun nutti ulfaachuu qaba. Cubbuun isaanii nu dhiisu yoo callifne jechuudha. Cubbuun isaanii nu dhiisu kan isinitti himaa. Kanaati hedduu galatoomaa nagaan naa jiraadha.